fakkaatu ture dhiphinni kaleessaa suni wanta darbamu simatu na fudhee harka kee namni qabame sidaangatamu. Waan waaqayyoon fudhamu jaa afan shananta konta waaqayyo karaa jaddamu akka bariina naaf banamna tirbatee ture na soomani eegaa soomani waaqessa akka carraatee kaleessa saayitii sagalirratti wanta hundumtu xumurame akka galateeffadhuuf as dhaabadhe waan dursa keetti quuqameef quuqama tokko qabasanii isinitti hima. Mesejii tokko raajaddamu barreessee ture. Inni kun itti muramee waan hundumtuu viizaan kostruuktanii birrii tokko sana jedhaa ture. Namni baay'ee birrii kana namni beeku kan jiru hojii hojjetu hundumtuu qabamee hancarra qaban ture. Garuu waaqayyoon akka dha yeroo dhufu yeroo hundumaa humna argatee ba'a. Maaliif mana kanatti wanti lallabu hundumtuu wanta jireenyatti nama geessuu fi fooniin fillee jireenya biyya lafaatiif illee waan mooraalii nama biraa ture. Isa waa karraa malee jechuudha dhugaa jiru. Karena enang kata thara aja kamu message kan berlesi mari masuk ada bayi sebelum sangka baju fi tidak boleh soal ada message thora bayi itu bisa kita usaha dua kali begitu. Enang berlesi karena saya sekali lagi saya berlesi saya cikgu dah kukis waktu itu merame beri kamu kerja beri. Misalnya temu biaya itu dorong kebayang ke rumah tak ada tiar kan dan alat temu indagana ready besar sih masalah itu. Kalau yang kan berarti atau lagi. Akan jadi kan proses mereka kalau biaya Eropa kan kisah Romania aja lama. Romania pun nama ada kisah. Umur berapa paspor kisah semua TV amak kawan infrastruktur dia aja. Kurang lima kita memang sih tak bersih super baru pulau akar kenapa kau? Kisah garukan nanan waktu banyak kerana tempat dengan baru karena tahu kau sonto ikan kamera tak sahabat dia pulau waktu berat juga kau tahu yang mufamo oso wae karena pada kan berapa cipta kerana tempat dah bayi sahaja kau waktu kita kerana tempat menu bahasa waktu asahabat dia nagaran saya jika kilesa kerana pulau cungko waktu negara tempat sih kunwan tu pada apa jirenya poni jirenya biar apa garu waktu dirohum tu mah kalau nggak ada tempat juga pun seorang step tahu kau kosong teh jirah juga yang bilang tu agak ada tempat. Jina nasat segala itu sergejun pada toko kisah kan undung tu nanti kalau bejete ini sejarah kabami itu undung kisah keramat dan alegasi kami mau kami. Euro proses kan ajar kau proses itu ni beri ini kalama beri dan egar lawan itu beri pada kafale operasi wanta Euro jar kafalam termi jar kafale termi lama fan Euro visa pun work permit itu kafala mana yang kafale itu, karena saya di sana Amerika itu nama dia mungkin itu mati mati sana, namun kau tiba ya ramai tu, Euro ni tiba ya ramai tu, wanti ni wajib saja pun bisa jalan kau ni, akan saya cuma kau blok dia itu, wana kafala tu mana, sahabat dia malah tu buat kafala pada ni tu oncan, ramai tu, saya di sana tidak boleh, tapi wanti sudah jauh orang ni bagai, saya bukan perumahan ada tu, beri kau kafala tu, firman mati, baca mati kau Bektor ini ada sini, raja dalam kaveku, masih nanti nanti nesuan filteron undung tu, nama ufkor berikan kafaro, minum saat pada sana. Gen saya di sana ti. Nami tu apa tu kan tu, tak Yesus ada. Nah, nanti mereka ni wantu pun bijame kafaro mereka ni kafaro mereka awam ni jadi mau beri pun kan ni kalau mereka jadi kafaro kasih, kalau mati kisah. Karena mati kisah hingga kamu saya di sana jual barang ini kamu beri tenar itu bakatnya. Kemarin pasal ini santaman kakak panamku. Angkau saya sana tenar beri kuasa tak cangkau. Hendak karena kakek pun kasih hingga ni waktu sali ni pesuraja dah mupas garu tam selesai kau. Wadah aku kuda itu saja. Dugaan sini teman. Wantu berkakapan seorang berkakapan sebida je. Mani orang Raja dah mupas tu.
wangeelaawwan fayyeessa ta'u amma akka salphaatti argatanii itti fayyadamuu dandeessu. Garuu gaafa namni mana kana keessa buute kanatti fuula isaa argitan dhabuu dandeessu. Iskiriinii qofaan agartu. Kanaafiyyuu waldaa burqaa jireenyaa keessatti dhugaa jiree kana isitti dubbadhu. Wangeelaaf nama lallabu dhugaa kan dhaabatu dhimmanii dhabanii kan isiniif kadhatan malee maallaqa yookaan tirfii mataa isaanii nama dhaabatu jiru. Kanaafiyyuu itti fayyadaman dhaamsa kun. Keessumaa dargaggoonni immoo ofii warraa qisanii abeetu jedhee yaada baay'ee keessatti mana waaqayyoo irraa baay'ee baay'ee miidhagina. Waa baay'ee nama sadarkaa guddaadha ta'uun ture. Maalirraan kan keettee laattaa fi waaqa sodaachuu danda'u. Dhugaa jiru gossuu waaqaaf bitamuu danda'u. Waan waaqayyo jiru dhaggeeffachuu irra foonqoof bitamuu. Biyya lafaa kana keessa uffannaa waan garaa garaan itti qabamanii faashinii hordofu. Kanaaf dargaggoon yoo eebbifamuu biyya lafaas waaqas dhaaluu barbaadan rabarras gammachuu jiraachuu barbaadan dhaamsa qabu waldaatiin burqaa jireenyaa keessa akkuma maqaa isaatii burqaa jireenyaa jira itti fayyadamaa jedha. Innaa dhaamsa gosa dhumaatti waaqayyo qulqullina eebbisuu eebbifamaa yoo qaban as keessa immoo waaqayyo kana jedhu lagarra waaqayyo sinaa eebbisuu eebba dachaa maatii keessanii waldaa kana keessa alaaf manaan wombarii irraa kaasee mana qulqulleessuu irraa kaasee amma raajiifaatti kan jiran waaqayyoon eebbisa waaqayyo isaan eebbisu ulfaadhaa kabajamaa waaqayyo sinaa eebbisa amma sirra deebi'aati bal'isa waaqayyo naa galateeffadha. Baduu namni si qabu nagaatu ana kufee nafuu namni si qabu nagaatu ana salphatu namni si qabu